Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abduu Jimmaa baga nagaan dhuftan hundi keessanuu ashama isiniin jedheera warri amantaa biraa qabnullee hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jedhe daawwattoota keenya barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e beekuu keessaniif hundi keessanuu ka itti fayyadamtanu isinii qabadhi dhufee YouTube bilbila biroo irraa gara bilbila biraatti dabarsuu yoo barbaaddan jechuudha. Channel YouTube gaa eegaa monetization taatan yookaan immoo subscribe hedduu argattanii bilbilli keessan guyyaa takka isin jalaa badee akkamitti akka bilbila haaraa irratti dabarsuu dandeessan karaa sirrii ta'e waliin laallaa na waliin tura warri haarawaa taatan subscribe godhaati maatii channel koo itti dabalaa isin jedha warri channel kootiin maatii taatan immoo like tuquraan na hordofaa isin jedha. Akkasuma gaa daawwattoota keenya YouTube fakkeenyaaf nu jalaa yoo badee bilbilli takka bilbilli keenya YouTube channel fudhatee nu jalaa badee bilbila biroo eega bitattanii haala kanaan gabbufattanii kaatanii bilbila sana irratti YouTube duraanii dabarsuudhaaf mallattoo profaayilii asirratti tuqxu yookaan immoo tuqaa sadi gubbaa kana jirtu ni tuqxu. Haala kanaan eega tuqxanii kaatanii majammara Gmail YouTube dha save godhattanii sammuu keessa kaawwachuu qabduun isin jedha hundi keessanuu. Gmail YouTube keessan subscribe isaa yoo qabaattan yoo YouTube channel banattanii qabaattan jechuudha hundi keessanuu Gmail fi password akka hin daganne barreeffadhaa lafa kaadhaa guyyaa takka isin fayyaduuf ta'a isin jedha. Akkasuma gaa akkaataa Gmail itti banatanu barnoota hedduu barsiisan ture channel YouTube kiyya jala galaa baradhaati. Akkasuma gaa awwala channel YouTube osoo hin taane Gmail YouTube sana asirra galchuu qabna. Sign in or email ka jedhu guyyaa kaleessaallee barsiiseen ture akkaataa bakka kanatti Gmail galche bilbila biroo irraa bilbila biraatti Gmail dabarsinu isin barsiiseen ture hammallee asirratti YouTube sana Gmail sana asirratti galchina majammara duraa jechuudha. Gmail YouTube channel sana fakkeenyaaf Gmail isaa asirratti galchuu qabna majammara. Egaa haala kanaan gaa Gmail sana Gmail YouTube sana amantanii qabdan ka duraan sana Gmail isaa barreeffattanii qabaachuu qabdanii haala kanaan gaa Gmail ichi asirratti galchitanii kaatanii next gootu Gmail bilbila sana irra jiru jechuudha. Bilbili keessan osoo inni isin irka jiru Gmail keessanii fi bilbila keessan barreeffadhaa daftaratti lafa kaadhaa. Eega Gmail galchitanii kaatanii password Gmail sana isin gaafata. Ammallee password Gmail sana asirratti ni galchitu. Password Gmail sana bakka kanatti galchitu. Yoo yaadatan jechuudha hundi keessanuu majammara password illee barreeffattee lafa kaachuu qabdu guyyaa takka isin fayyada warri subscribe hedduu qabdanu karaa sirrii ta'een Gmail keessan tartiibaan daftar irratti barreeffadhaa lafa kaawwadhaa isin jedha. Eega dabarsitanii kaatanii gaa haala kanaan gara fuulduraatti isin oofaa password sirrii ta'e eega itti naqxanii Gmail sirrii ta'e jechuudha. Eega itti naqxanii kaatanii haala kanaan gara fuulduraatti isin oofaa asirratti try as new ka jedhu kana yeroo takkaaf ni tuqxu gara fuulduraatti isin oofaa jechuudha. Asirratti isin gaafata bakka kanatti illee isin gaafata. Bakka kanatti gaa haala kanatti gaa tab yes on your point number jetee bilbila akkasitti lakkoofsa bilbilaa keessanii asirratti mirkaneessaa jira. Asirratti bilbila teebilii biraa irraa akka inni as dhufe isin agarsiisaa jira. Bakka kanatti gaa haala kana sadeeniin eega isinii fidee kan macarashaa kana gaa get code verify kan jiru jira. Lakkoofsa bilbilaatiin verify godhattanii qabaattan kan macarashaa kana gaa ni get verify kan jiru kana yeroo takkaaf ni tuqxu macarashaa kana kan jiru kana. Egaa yeroo takka tuqxanii gaa haala kanaan bilbila keessa irratti save isinii ta'a isin jedha. Gmail sana save gootanii jirtu jechuudha. Amma kana koodii isinii galaa message isinii galu koodii axxanii email keessa lakkoofsa bilbilaa irraa fudhattanii iftanii koodii sana bakka kanatti galchuu qabdu isin jedha. Lakkoofsa bilbilaallee isin bira jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf ana na bira jira waan ta'inaan koodiin sun naa galee jira. Isin koodii sana bakka kana fiddanii galchuu qabdu isin jedha. Koodii bilbila irra isinii erguu verify gochuudhaa fi koodii lakkoofsa bilbilaa keessanii eegatti naqxanii haala kanaan save gochuu dandeessanii lakkoofsa bilbilaa sana jechuudha kan YouTube ittiin madatan sana kan verify ittiin gootan sana bakka kanatti galchitu lakkoofsa YouTube verify YouTube channel ittiin gootan sana kan Gmail illee ittiin verify gootan sana bakka kanatti galchitanii isin jedha. Daawwattoota keenya haala kanaan eega fixxanii kaatanii duddubbatti isin deebisa akkaataa Gmail bilbila biraa irraa bilbila kabiraatti dabarsanu isin barsiisan jira guyyaa kaleessa haaluma kanaan darba innillee haala kanaan eega dabarsitanii duddubbatti isin deebisa. Hamma deemina YouTube keenyaa fi Gmail sana akkamitti akka wal qunnamsiisuu dandeessanu isin agarsiisa. Haala kanaan eega fixxanii kaatanii bakka kanatti fidee isin agarsiisaan jedha channel YouTube keessanii keessatti isin deebisa. Gmail sun hamma duraan profaayiliin asirra hin jiru amma YouTube koo duraanii bilbila biraarra jiru an bilbila biraarra asitti dabarsee kee channel YouTube sun asirratti naa bahee jiraan isin jedha. Haala kanaan profaayilii sanaallee fudhatee dhufee jira. Your channel kan irra galtanii fakkeenyaaf your channel kan jedhu irra galtanii maal argattu channel YouTube sana argattu subscribe shan qaba bilbila biraa irraan bilbila birootti dabarsee jechuudha. Awwala Gmail qofan dabarsee Gmail sun YouTube fudhatee dhufee asirratti darbee jira isin jedha. Akkasuma daawwattoota keenya haala kanaa yoo dhiqata bilbilli keessan isin jalaa badi namaan galu password yookaan immoo passport isaa fi email barreeffadhaa lafa kaawwadhaa isin jedha. Haala kanaan eega lafa kaawwattanii kaatanii guyyaa tokko bilbilli keessa yoo hin jirre isin hirka
yookaan immoo yoo isin jalaa bade bilbila haaraa irratti haala kanaan haala salphaa ta'een dabarsuu dandeessanii isiniin jira. Haala kanaan profaayilii bilbila isaarra jirullee akkasuma Gmailii bilbila isaarra jirullee haala kanaan fudhatee dhufee asirra isinii gala isiniin jira daawwattoota keenya. Haala salphaa ta'een yoo diqqata isin qunname wanta akkana YouTube bilbila biroo irraa bilbila irratti jijjiirachuu dandeessan karaa lafaa ta'een isin agarsiisa. Hundi keessan haala kanaan jijjiiradhaan isiniin jira. Akkasuma daawwattoota keenya haala kanaan profaayilii jedhee waa hunda jedhee Gmailii bichaa yeroo isin bilbilatti galchitan YouTube keessan fudhatee dhufa isiniin jira. Gmailii YouTube ittiin banatan sun haala kanaan fudhatee dhufa isiniin jira daawwattoota keenya. Haala kanaan fudhatee dhufa isin ijaa daawwattoota keenya hamma waa takka bilbilli keenya fakkeenyaaf yoo bilbila sana irratti fayyadamuu hin barbaanne jechuudha YouTube channel kana bilbila isin jalaa bade yookaan fakkeenyaaf bilbila irraa asitti dabarsitan kanatti fayyadamuu hin barbaanne yoo ta'e waan isin gootan isin agarsiisa. Manager Google account ka jedhu kana ni seentu bakkuma kanaan yeroo takkaaf tuqattanii siitingii bilbila keessanii seentu fakkeenyaaf bilbilli sun bari haa jennu fakkeenyaaf haala kanaan eega keessa isin galchee secret ka jedhu gubbaa kaawwattanii haala kanaan hidhaadha qulfiisuni bilbila sun hidhaadha fakkeenyaaf bilbila sun yoo isin irra hin jirre jechuudha. Daftanii asirratti paaspoortii ka jedhu kana paaspoortii isaa yoo beektanii paaspoortii isaa beektanii bilbila biraa irratti dabarfattanii daftanii seettanii paaspoortii isaa sana sign into Google ka jedhu kanaan seentanii jechuudha. Bakka kana tuqxanii paaspoortii isaa jijjiirrachuu dandeessu isin jedha. Paaspoortii isaa akka nama hin beekne isuma beektanu irra galtanii paaspoortii isaa sign into Google ka jedhu kana irra naqxanii yeroo inni keessa isin naqee gara fuulduraatti isin oofee paaspoortii duraan hamma isin Gmailii itti naqxanii as dabarsitan paaspoortii sana itti naqxanii kaatanii yeroo lammaffaa irratti jijjiiruu barbaadamoo sanuma seef gochuu barbaaddaa jedhee isin gaafata. Bakka sanatti paaspoortii jijjiirachuu qabdu isin jedha fakkeenyaaf bilbilli sun yoo diqqata nama biraa harka jiraate haala kanaan paaspoortii isaa yoo diqqata bilbilli sun isin kan jedhee paaspoortii amma itti naqnee kana sana ni beektu miti waan ta'eennaan paaspoortii hamma ittiin Gmailii as dabarsinee kana sana itti naqxanii yeroo awwalaa kanaaf eegattanii naqxanii kaatanii next fayyadamtu gara fuulduraatti paaspoortii isaa jijjiiruudhaaf jechuudha. Next ka jedhu tuqxanii gara fuulduraatti deemtu isin oofaa gara fuulduraatti yeroo isin next gootan gara fuulduraatti haala kanaan isin oofaa asirratti paaspoortii sana jijjiirachuu dandeessuun isin jedha. Paaspoortii sana ka awwalaa sana dhiiftanii addisii new paaspoortii uummattanii change paaspoortii ka jedhu sana fakkeenyaaf new passport ka jasa dhiiftanii jechuudha. Asirratti kan biraa jijjiirtanii change passport gootanii Google connect isin agar amma kana jijjiiruu hin barbaanne waan ta'eennaan akkaataa paaspoortii jijjiirratun yeroo dheeraa isin barsiisan ture. Asirratti ganjallaatti ka gubbaatti naqxan ganjallaa kaatti naqxanii haala kanaan paaspoortii haaraa irratti jijjiirrattanii yoo next gootanii connect with Google isin jaa Google wal qunnamsiisaa Google wal qunnamsiiftanii dudduubatti deebituun isin jaa daawwattoota keenya haala kanaan jijjiirrattanii kaatanii dudduubatti isin deebisaa dudduubatti deebituun isin jaa. Egaa dudduubatti yeroo inni gaa dudduubatti isin deebisigaa haala kanaan bakka kanatti recovery illee jijjiirachuu qabdu. Recovery ka achi fudhatee waan dhufeennaan fakkeenyaaf Gmailii isin recovery jaa qabdan kun bilbila gamaarra jira yoo Gmailii sana qabaattanii sammuu keessaa Gmailii inni recovery hojii fudhatee dhufe sana salphaa ta'een haala kanaan daawwattoota keenya paaspoortii isaallee itti jijjiirrattanii akkasumallee recovery isaallee itti jijjiirrachuu dandeessu haala salphaa ta'een isiniin jira. Hundi keessan haala kanaan itti jijjiirradhaatii paaspoortii waan immoo Gmailii bilbila irraa qabdan barreeffadhaa bakka fudhatee dhufeellee asirratti your drive ka jedhu ni jira. Gmailii keessan bilbila kanarraa gara kaa dhufee isin agarsiisa haala kanaan ofirraa sirreeffadhaatii Gmailii keessan mataatti qabadhaa yoo diqqata guyyaa keessan bilbilli keessa waa ta'e namaan galu haala kanaan recovery illee jala kaawwattu karaa sirrii ta'een haala kanaan jala kaawwadhaatii itti fayyadamaan isin jedha. Akkasuma egaa paaspoortii fi Gmailii keessan sammuu keessa qabaachuu qabdu yookaan immoo barreeffattee lafa kaa'achuu qabdu isin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Hundi keessanuu barnoonni keenya har'aa asumatti dhaabbata. Gaaffii yoo qabaattan komentii naa barreessaa isin jedha. Hundi keessanuu warri haarawaa taatan subscribe godhaatii maatii chaanala kootiitti dabalamaa isin jedha. Warri immoo chaanala kootiif maatii hotaatan jechuudha like tuqudhaan yoo isin danda'ame godinyaa keessanii share godhaatii viidiyoon kun akka nama hunda bira gahuu fi share naa godhaa like naa gochuu irraanfatinaa barnoota dabalataatiin hanga walitti dhufnutti nagaan naa tura.